كري قبضة وفرة كري مسكنة أيوة فرة نوباس بارك الله فيك كبجار نوباسي كري فرة وسو حواس نكون أرجو يا حواس أخذ تكتي أنا بسيجر هاي أشهد أشهد أن لا إله أن لا إله إلا الله إلا الله وأشهد 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 أن أن الله أن أن محمدا محمدا رسول الله رسول الله وأن وأن عيسى عيسى عبده عبده ورسوله ورسوله amma namtichi waan kaasaa ture keessa tokko macaafuma keenya keessa hojii ergamtoota boqonnaa 13 lakkoofsa 23 irratti akkuma abdachiisetti sanyii namicha kanaa keessaa Waaqayyo saba Israa'eliif fayyisaa kaasee inni immoo Yesuusii jedha macaafa keenya keessatti. Dhugaadha inni. Nuni waldaa keessatti gaafa barsiifnu Yesuus Waaqayyoodha uumaadha jennee barsiifna. Garuu macaafni iddoo kanatti sanyii namicha kanaa jedha. Sanyii namicha kanaa. Namticha kana maal taate ati mataan? Ergaa nuti cheerchi keessatti dabarsinuu fi ergaa macaafni dabarsu asirratti baay'ee wal dhiita beektaa. Atis hafuura maasii seenuu nafu samoona kana. Yookiin fakkeenya waan adda addaa jechuu dhiisaati. Yookiin akkuma garee warra shaadaa kana gadi baanu amansiisa. Yookiin immoo jalatti amanneen magar tokko luucoofna malee ani waan mataa na dhugu samoona kanaan cheerchi hin deemne. Hafuurri maasii seenee dhugaa Waaqayyoo cheerchi hin deemne. Mataa fayyamaaf deemee of dhukkubsa jedheetin di. Amma namtichi beekumsa guddaa qaba. Kan jaraara darbeeyyuu keenya nu barsiisaa jira. Gaafa fida immoo ragaa wajjiniin fida. Yuuba Salamooniin bira deemi. Ati hafuurri maasii seenee ragaa wajjiniin fida. Ela amma wanti sitti moo jiraate gara burjaajii keessaa ba'uu qabda dhugaa rabbi. Burjaajii keessaa ba'uu qabda. Haala kanaan immoo wanta biraa keessa seenuu dandeenya beektaa. Wanta biraa keessa seenuu dandeenya. Itti dabalee amma namtichi ani immoo gaafii biraa gaafadheen ture. Maal jedhe beektaa? Amantii keenya maaf tuttan jennaan ani amantii keessa nuti hin tunne isintu nabiyyi keenya ergamaa keenyaan isintu waaqa jedhee nabiyyi keenya isintu nu jalaa tuqeennaan isin harkatti qabaarra malee isa nabiyyi keenya waaqa jedhinaa jennee isin harkatti qabaarra malee nuti amantii keessa hin tunne naan jedhe bara wantichi aanayyuu gaafii natti ta'a barre aniyyuu. Isumaayyuu kiristaana waanuma jedhu Yesuus hin beeku. Maal jechuun Yesuus hin beeku dhaga'ees hin beeku. Dhuguma inni dhugaadhallee inni dhugaanatti. Walgahii marsaa warra dhiyaatiin booda yeroo jalqabaatiif kan kiristaana jedhee waamamee Barnaabaasiif Phaawulosii kan moggaafame jedhe barattoota Yesuus. Dhugaadha immoo wantichi akka mormus hin qabu. Namicha kana afaan guutuu mormuyyuu hin danda'u. Dhugaadha inni dhugaadha. Waan ragaa qabatamaa qabu waanuma dhugaa dubbata waan ta'eef. Dhugaadha inni. Inni haalamuu hin danda'u dhugaadha. Iddoo kanatti haaluu hin dandeenye. Anama paasteroota baay'ee walitti buna hidheeti malee wantichi dhugaadha bira.